jiru kuni mucayyoo barbaree jedhamtu kanaaf abbaa manaa fi haadha manaa turan. Okay. Maal godhanii wal dhiisan. Birrii ishee nyaatee jira mucaan. Birrii isheen waggaa meeqa guutuu hojjettee irraa nyaatee eegale irraa nyaatee jira. Garuu immoo lamaan isaanii biyya Arabaa jiru. Mana madaamiitti waamtee itti bilbiltee kottu sin barbaada jettee waamtee utuu madaamiin ilaaltuu mana keessa galchitee mucaa kana hiitee hiitee barbaree tultee barbaree fuulatti ijatti nattee guyyaa lama guutuu aga bulchitee baaste akka jettutti. Eessa jirti mucattiin? Biyya Arabaa jirti, mana madaamii jirti. Duubaa eessa jirti Masii? Eessa jirti? Naa barreessaasti? Dubaay jedhamti. Dubaay jirti. Araba dhaagoo faafuusinii. Aram korfina orjalaa. Amma maal jedhaa jiru? Guyyaa afur guutuu qaama irraa kutuu qabdi turtee gootittii keenyaa jedhanii asirra mucayyoo fidanii galgala ganama faarsu. Maatiin isaanii biyyaa wal beeku, wal bira jiru, walii wajjin nyaatan. Gaafa isaan walitti heeruman maatiin walii qalanii cidhaan walitti heerumanii qarshiin gidduutti bade. Namni kun lubbuun jira hojjetee kaffaluu danda'a. Mucayyoon kun lubbuun jirti. Bormaatiin biyya keessaa maal wal godha? Har'a sirra ta'anii suuraa fidanii akkas gootee gootittii keenya irraa muruu sirra ture maalii guyyaa afur guutuu kanuma dhaga. Namni maal akka sooyyee akka Maarqos jedhamti dubbiini. Masi ifa nu goota please. Sooyyee dubbiini akka Maarqos Masiitiin gatiin beekuuf manni kun kan shagatii ta'eef dhiifama. Masiin nutti taa'imtu yaada keessanitti olii galti. Mani jedhe Masii? Amma kan dubbatu Masii yoo ati yoo dubbatu ta'e Masii fi mucayyoon dhimma qofaan dubbii siif ibsananii dubbii gaggabaabsee siif ibsuu hin danda'u. Akka hin dhagayetti oduu dheeraadha waan ta'eef waan beekan gaafsiif ibsa. Natti misti Masii maayidha? Sooyyee koo baga nagaan dhuftee. Amen. Guys, sorry dhiifama. Yeroo baay'een ulfuu kana ni jaalladha. Akkas ture sooyyee koo akka seenaan nutti himametti ani ganama wayii mana tiyya banadheetuma diibitiyya akkasuma taa'ee utuu qoosu mucayyoo wayii akkana Masii na galchenna ol galche. Achisuma haasofnu kanatu jira Masii. Mucayyoon tokko waggaa 8 abbaa manaashee waggaa 8 maallaqa itti kennitee waliin jijjiiramna jettee waan baay'ee ishee godheennaan lakkii jalqabumaa kaasee haasa'iin jedheen achi booda haasa'uu jammarteennaan osoo raagaa hin fidiin hin haasoftu. Boru uummanni koo hawaasni koo na gaafata waan ta'eef waan raagaa qabatamaa ta'e malee hin haasoftonnaan raagaa jiru hundumaa natti ergitee san booda akka isheen as baatee haasoftu gooneen. Gaafa haasoftu abbaa manaa kana mucaa biyyaatii nama biyyaatii itti heerumtee itti daarii godhattee gaa'ila keessa galtee osoo jirtu maallaqa isheen asii itti ergitu. Alii bajaajii bittee kennitee ittiin hojjedhonnaan didee bajaajiin kaleena dhukkubsadhee bajaajii olii gadi isa karkaree tabalaashesee maal jedhee osoo sumunii takka bu'aan buusin kasaaraa godhee achi booda immoo ijoolleen biyya koo deemaa jiranii ani biyya kanatti taa'uun barbaadu biyya Dubaay na fidee bajaajis kassarsiisee 500 isheen bitte. Achi booda hayyee jettee Dubaay kana fidde. Dubaay kana gaafa fiddu kontiraata fiddeen. Kaampaanii jalatti gaafa fiddu ammas immoo kaampaanii kanan galchamaa hin bahaa kana seena hin bahaa umarratti ani hojjedhu. ID dhuunfaati yoo naa baaste malee hin hojjedhu na dhiishi jettee qaraamarra jirurraa kaffalte dirhama 11,000 hassabdaniitu kan inni ittiin dhufee 400 wahii inni already
bilaashii bishaan nyaata jechuudha. Baajaajiin birrii 500 biyyatti bitame bilaashii bishaan nyaata jechuudha. Tokko lama jettee lafaa kaastee birrii dirhama 11,000 ID isaaf kaffalte jechuudha. Ishi jettee ID sanas hojjetamee osuma ID'n sun hojjetamee fi xumuramee fudhatee achii booda ishii kanaan gaafa ID isaa harkaan geessifatu sin barbaadu siyyuu hin beeku jireenya koo keessaa naa bahii sin jaalladhu edhee kallattii bilbila teelegiraamii waatsaappii imoo miseenjera gamkamiin sooshaal miidiyaa waliin qabanii hundarraa bilook ishee godhe. Isheettee mucattiin hin teesse. Gaaf kaan bilbiltee jennaan bifaan arrabseen. Ati shinti beetii arabaa miicuudhaa siin fedhuunii waliin madaalluunii kasi caaltu dubartii si caaltu moodelistii argadheeraa dheeni anqaashashee jechuudha. Isheettee mucaan obsitee ammas bilbila biraa qayyarattee siimii biraa qayyartee erga waggaa tokko obsitee jechuudha. Ilaali obsa dubartootaas keessa kolfuu qofaa miti dhugaa miidhaa baay'ee qabna. Kolfuu qofaa miti osuma beeknu huba wajjin jettee sareen jedhan yeroo waatti kennanii achi booda waggaa tokko qulqulluu obsitee siimii qayyartee bilbiltee ishi na dhiiste miti rakkoo tokko hin qabu namnuu hin wal dhiisaa amma ani sirraa daa'ima godhachuun barbaada jettee bilbiltee fi siimii haaraatiin jechuudha erga waggaa tokko obsitee booda achi booda akkamitti dhufaree ishi erga mucaa waliin godhachuu barbaadde mucaa qofa jedhee mucaa sirraan dhalcha ani jireenya qaba waan ta'eef daa'ima argate barbaadde sirraan dhalcha jedhee mana deemee jechuudha mana madaamii isheen immoo madaamii ishee faana walii galteetti madaamii ishee icciitii ishee baagiraawundi ishee gubaa ishee hundayyuu ni beekti jechuudha. Dirhama 11,000 lafaa harkaan kaastee ka kennite madaamii abbaa manaa keeti wajjin jiraattu wajjin jijjiiramtu abbaan mana kabaja jettee ka kennite madaamiidha. Waliin isaas heera dhageessaniitu. Achi booda madaamii faana tooftaatiin malaan qopheeffattee barbaree isheef ashaboo ishee waa cufa qopheeffattee lookeeshinii ergitee fi madaamiin kun saafarteetti ijoolleenis saafaraniiru namni tokkoyyuu hin jiru koottu anaafsi ilmoo godhachuu qofaadha itti gaafa waammattu taaksii isaa qabatee ishuma kaleessa ati naan taatu shinti beetii miicuudha jedhuun taaksii qabatee qaxla xedhee fujeeraa kunoo gaara kana keessa dachaa meeqa bu'ee kufee dhufe. Achumarraan fujeeraan dachee Oromiyaa fakkaatti waan ta'eef biyya Oromiyaan jiratti fakkaatee haa ta'uu gaafa balbalatti taaksiin xob godhee buusuun hirrifate seenii jetti akka viidiyoo irraa argetti seeni seentaa jette mucattii wallaahi dhiira wayiti seeni siin jedhen seenta mucaan duubatti suquqa achumarraan inni ol seeni. Gaafa ol seenu kootu gara kilaasii deemna jettee gaafa gibbii madaamii keessa seentu madaamiin immoo duubarraan barrii ishee isa guddaa qollofte jechuudha. Achi booda gaafa ol galchaniin barbaree isa qopheeffatte sana fuulatti gixxim madaamiin barriirra dhaabbatti ilmi madaamii barriirra dhaabbataa fi jira fuula isaatti gixxim achi waan mucaan barbaree hin kufe harkasaa diggootee hiitee achitti tumtee ergeree ibdee booda barbaree sana ammas biddatti qabsiistee barbaree sana isa ultee erga barbaree sanas ulatee sa'aatii 24 guutuu hidhamee mana madaamii keessatti jechuudha. Gaaf kaan mucaan kun kana duwwaa himti kan inni godhe. Gaaf kaan dubartii 3 irraa daa'ima godhate. Ishiin kanan beektu yeroo biyya jirullee nuti daarii qabna biyyarraa jenna malee hiyyaan daandish kolfa qofaa miti asirra zooruu qofaa miti. Maallaqa keessan qabadha yeroo jennu sin caalle miti. Yoo irri deeme maallaqa qabda taanaan bifa keetti hafta humna keetti hafta sammuu keetti hafta. Siigalee biyyarraa Itoophiyaarraadhaan baajaajitti keessatti ijoollee 3 dhalchee qaba. Duras niitii fuudhee niitiin isaa sun ulfaan heerumtee achi booda nama meeqa bakka kuni sooyi Oromoo keessan jiru waan akkasii taateen kun qoosaas miti kolfas miti baay'isee ijoollee inni qabu egaa ishiin hin beektu amma ol baasi caaltu ishiin abbaa manaadha jettee asii shinti beetii namaa miicaa birriitti erguu qofa kan ishiin beektu. Nuhu waa meeqa godhachuun maaltu nu annasee miidhuga. Eshi masi okay galatoomii waan ifanu gooteef an dhugaadhaan hin beeku ani mucaan iddoo tokkotti qabame waan isin maallaqa kadhachaa fi jirtan natti fakkaate maaliifin har'an galu wedheenan Maarqosin argeen qoisti Maarqos waa males jalan ta'e gaafan galu wanta kana dhagee taateen kun biyya kanatti ta'e
biyya kana keessatti fujeeraan irraa daqiiqa 25 qofa deema. Guyyaa meeqadha wanti kun ta'uusa? Guyyaa arfaffaa. Mucaan ammayyuu achuma jira. Warras jalaa kolfitan please hin kolfina waan gootan hin beektan gatii ta'eef cal'isanii hin kolfina. Guyyaa arfaffaa ammayyuu achi jira mucaan. Amma mucaanii madaamiin akkanatti himtetti mucattiin kun baay'ee miidhamteetti. Erga miidhamtee booda immoo ani musliimadha waan ta'eef lubbuu namaa hin baasu. Deemi dalagadde Miyuutii godha obboleessa koo ishee. Deemi dalagadde. Amma achi jira moo ba'eera? Ba'eera. Ishee basi elaa dhaggeeffadha waan tokkoon isinitti ma'anii gidduu kana akkuma isin beektanii TikTok irraa badeera. Waan na balleessee jira because waan baay'ee nagashuun jiru gatii ta'eef waan baay'ee sammuu namaa cabsu guute gatii ta'eef galuu hin barbaanne beektaa kanaaf hin callisu. Waa'ee du'a obboleettii keenya kaarroorraa kaasee manatti adii reeffi ishee biyya haa galu jedheen callisee ammarraatti jechaadha. Har'a garuu haasa'uun koo dirqamadha jechaadha. Ani obbolaa koo durbaa maalirra akkasiin jirtan ani hin beeku. Ani hin beekuun isiniin jedha. Dhugaa hundi keessaniyyuu amma har'a warras jalaa kolfitan warras irraatii namaaf dubbattan warri namarraa dubbattan warri maalirraa dubbattan kun hundi keessanii sakandii daqiiqaa tokkittii fi maal keessan jira jireenyi koo maal keessan jira kaadhimaa koo wajjin abbaa manaa koo wajjin maatii koo wajjin maal keessan jira dhadhiisaa yaada. Ishaadha barbarrees dhiisaa itti natteetti sitti deebina. Ishee duutes dhiisaa isiin maal keessa jirtu. Ani የእውነት አናመ አማቦድ አፋን ኦሮሞቲኑን ሀሰውን ጎርሱን ጀዳ አማቦድ አማርኛትን deebi'ee dara dhugaan isiniin jedha በእውነት namni foloo guddisachuuf waan garagaraa gochuu fi kontantii garagaraa gaafa hojjetu gadi taa'aa jennee gaafa sin gorsinu akka akkootti nu ilaalta akkoomiti akaakiliitu nan jette na waamteenaan ችግር የለብኝም garuu mellaqa ati haadhoo koo hojjettee mana namaa keessa biyya rabaa isuman keessa jirtu hojjettanii kan hin guduunfanne kan isin abbaa manaa dhiiratti kan isin kennitanii dasii booddee abaluu kana na godheen kun maayinni idda maadaamii harkaa ba'ee distii sana dhixxee ijoolleen isin irratti albaatee beeloftanii dheebottanii dhibee garaa keessan keessa laphee keessanii utuu dubbatattanii gubattanii dhumtanii hundi keessan ciincuftanii jaalama akka eele sibiila tokkoon keessan hin jirtan egzaabeer misakiriin an hundi keessan hin beeka gatii ta'eef unateen no milaachu hundi keessan guba wal fafakkaataa ta'e waadamtanii kan teessanii asirree yoo teenye waa dubbanne nama waan nuun jedha nama quba namatti qabaatiinidha. Isinoo maalirra jirtu maallaqee keessan eessa jira? Waggaa meeqadda dhufte edimeen kee meeqadha? Har'a akkasiin happy birthday godhattanii keekii murattan mini waggaa 18 fi 22 25 waaqayyo isiniif haa godhu እንደዛ አይደለም አይደላችሁ umuriin keessan sokkeera. Ijoolleen xixinnoon immoo yaa'aa jiru. Shaanxaa qabatan isaanii maal barsiisaa jira sirra gaafa teenya akkasiin haasuuf. Nuun namoota gurguddaa Oromoon aadaa qaba safuu qaba. Elaa fi laamee qaba hangafaaf quxisuu qaba gaafa jennee haasuuf nu